بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوليوانكو كان مسلمة إن شاء الله ذكري يرو سجود أبو أنجدامو إلى الله ذكرين يرو سجود أبو أنجدامو هدولا ذكري لي كان نين كيسا إن شاء الله كان سن إلافة تدلقا توقفان سبحان ربي الأعلى yeroo sadii jedhama. 3 times dha. Subhaana rabbiyal a'laa, subhaana rabbiyal a'laa, subhaana rabbiyal a'laa. Yeroo sadii jedhama jechuudha. Itti aansee zikriin biroo kan sujuuda keessatti jedhamu maalidha? Kunniin sunnaadha jechuun dirqama miti garuu jechuun barbaachisaadha. Subbuuhun qudduusun rabbul malaa'ikati warruuh. Subbuuhun qudduusun rabbul malaa'ikati warruuh. Zikrii kana itti aansee zikriin biroo maalidha? Inni sadaffaan subhaanaka Allaahumma rabbanaa wa bihamdika Allaahumma ighfir lii yookaan yoo walitti qabamee dubbifamu akkamitti dubbifama? Subhaanaka Allaahumma rabbanaa wa bihamdika Allaahumma ighfir lii. Subhaanaka Allaahumma rabbanaa wa bihamdika Allaahumma ighfir lii. Zikriilee kanniini zikriileen biroos ni jiru garuu ammoo qabatuudhaaf akka namootaaf mijatuuf isiniif mijatuuf jedheetiin kanniin jedhe malee zikriilee hedduu jiru. Inshaallah kanniin maraa yeroolee isinii laafetti yeroo dandeettanitti jijjiiraatiin yookaan walitti qabaatiin hunduma isaattuu dalagaa isiniin jedha. Viidiyoo kana yoo jaalattan yuutuubii kana inshaallah sabskaraayib godhaatiin hordofaa barnoota amantii kan biroollee ni argattu. إن شاء الله جبادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.